inni ta'an immoo neutral oxide isa jennu inni afraffaan neutral oxide dha jechuudha. Neutral oxides react neither with acids nor with bases to form salt in the water. Isa kan seeraan qabatu qabdan neutral oxide jennuun kun acidii wajjinis akkasuma base wajjinis react godhuu hin danda'u jechuudha. Neither with acids nor with base jechuudha. Kanaafuu saltii fi waterii nuuf kennuu hin danda'u jechuudha karaa biraatiin. Kanaafuu neutral dha jechaan react hin godhu jechuudha. Amala lamaan ituu hin qabu. Hence neutral oxides do not show basic and acidic properties. Kanaafuu amala acidummaas akkasuma amala beezummaas hin qaban jechuudha. Neutral oxides warri jennuun kun. Examples of neutral oxides are water. Fakkeenyaaf wateriin neutral dha. Wateriin neutral dha jennee elementary irraa kaafnee barataa turre jechuudha. Kanaafuu neutral dha jechaan kun maal inni amma amala lamaan ituu hin qabu jechuudha. Amala acidic oxides hin qabu akkasuma amala base illee hin qabu jechuudha. Amala lamaan ituu hin qabu. Carbon monoxide fakkeenyaaf inni kun wateriin example tokko akkasuma carbon monoxide, dinitrogen oxide and nitrogen monoxide isaan kunniin hundi isaaniitu maal warra neutral ta'anii jechuudha. Neutral oxides are very few in number. Isaan kunniin numberiin isaanii lakkoofsa warra muraasa ta'anii jechuudha. Neutral oxides are not salt forming oxides. Isaan kunniin maal not for kan jalqabaa sadanii maal jennee jirra. Kana jechaan acidic, basic fi amphoteric dha. Maal jennee salt forming oxide jennee jirra jechuudha. Inni neutral jennuun kun ammoo maal saltii nuuf hin kennu jechuudha. Forming godhu. Kanaafuu react jara warra amma dura ilaale kan wajjin yookiin ammoo waterii wajjin react godhuudhaan saltii nuuf hin kennu jechuudha. Kanaafuu inni kun neutral jechaan bilisa jechuudha walumaa gala.